Ashama kam jirtu daawwattoota FIB oduu FIB nisnittima oduu linani muloo saffaatiin. Muummeen ministeera Federii Dr. Abiy Ahmed hawaasni haguuggii fuulaa sirnaan fayyadamuun ogeeyyii yaalaa akka deeggaran waamicha dhiyeessanii. Muummeen ministeera Federii Dr. Abiy Ahmed lakkoofsi dhukkubsattoota COVID-19 baay'achaa dhufuun fuula Feesbuukii isaanii irratti eeraniiru. Yeroo ammaa kana kutaanii wal'aansaa yaala cimaa humna qabu hundatti fayyadamaa jiraachuu himuun yeroo kanatti dagannaan akka hin barbaachisne ibsaniiru. Hawaasni lubbuu ofii baraaruun lubbuu lammiilee biroos oolchuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. Haguuggii fuulaa sirnaan fayyadamuun ogeeyyii yaalaa fayyaa yaaddeeggaru jechuunis ergaa dabarsaniiru. Jilli ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaan durfamu hospitaala sadarkaa jalqabaa fi waliigalaa Gaambeellaa daawwate. Dr. Liyaa Taaddasaa pirezidaantii naannoo Gaambeellaa obbo Umood Ujuluu fi hundeessaa faawundeeshinii Hayilamaariyaamii fi Rooman Aadde Rooman Tasfaayee hospitaala sadarkaa jalqabaa fi waliigalaa Gaambeellaa daawwataniiru. Daawwannichaanii Dr. Liyaan tajaajilli hospitaala sadarkaa jalqabaa fi waliigalaa Gaambeellaatti kennamu gaarii ta'uu eeraniiru. Hospitaalichatti tajaajiloota haadholii fi daa'immanii akkasumas immoo kanneen biroo laachuu fi qaamolee tumsitoota waliin ta'uun hojiiwwan hojjetaman kan jajjabeeffamuu qabu ta'us kaasaniiru. Hospitaalli sadarkaa jalqabaa fi waliigala Gaambeellaa wayita ammaa tajaajila baqaqsanii yaaluu eegaluu fi qophii ta'us Dr. Liyaan himaniiru. Ogeessi suphaa hambaa dhabamuun haaromsa hambaalee Oromiyaa irratti yaaddoo uumeera jedhame. Hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii obbo Kabbadaa Deessaa akka jedhanitti haaromsa masaraa mootii Abbaa Jifaar sababoota ijoo lamaaf jecha suphamuurraa gara duubaatti harkifateera jedhanii Sooniyaa Mohaammed dabalatatti himti. Magaalaa Jimmaatti kan argamu masaraa mootii Abbaa Jifaar deeggarsa imbaasii Ameerikaatiin suphaan isaa waggaa 1 fi ji'a 4 dura eegalamee ture. Hambaa seenaa kana ogeessi suphus karaa imbaasichaa biyya alaatii kan dhufe yoo ta'u waggaa 1 fi ji'a 6 keessatti xumurama jedhamuunis kan karoorfame. Yeroon itti xumurama jedhame kun dhumuuf baatii 2 qofti hafus haaromsi hambichaa garuu walakkarra jira. Ogeessi haaromsa hambaa hojii kana jalqabee ture biyya alaatii kan dhufe. Yeroo inni jiru suphaan isaa haala gaariin deemaa ture. Koronaavaayirasiin dhufnaan ogeessi kun gara biyya isaatti deebi'ee amma achis deebi'ee hojicha xumuruuf fedhii hin qabu jedhan. Ogeessi kunis yeroo hojiirra turetti dargaggoota suphaa kanarratti leenjisaa kan ture ta'us ogummaan isaanii garuu sadarkaa haaromsicha qofa itti fufsiisan irra waan hin geenyeef suphaan masaraa kanaa harkifachuu himan. Ogeessi suphaa hambaa biyya keessaa salphatti kan hin argamne ta'uun ammoo hojii haaromsa hambaalee irratti yaaddoo uumee jira. Saanqaan haaromsa masaraa Abbaa Jifaariif barbaachisus hamma jalqabaa irratti yaadameen olitti waan ta'eef gosa mukkeenii ijaarsa kanaaf barbaachisan salphatti argachuu dhabuunis rakkoo kan biraati. Ambaasaaddarri US Finfinnee jiran Maayik Reenar waggaa 2 dura yeroo piroojeektii masaraa Abbaa Jifaar haaromsuuf waggaa 2 dura eegalamee argamanii turan. Hojiin haaromsa masaraa kanaa hamma ogeessi argamutti itti fufsiisuun rakkisaa waan ta'eefis haaromsisaa yoom akka xumuramu tilmaamuun rakkisaa akka ta'es eeran obbo Kabbadaan. Dargaggoonni haaromsa hambaalee irratti leenji'an kan haaromsa masaraa Abbaa Jifaar irratti hirmaatan kunneen muuxannoo argataniin masaraa Kumsaa Morodaan ni haaromsu jedhamee abdatamees ture. Ta'us ogeessi biyya alaatii dhufe sun erga deemee dargaggoonni kunneen dhuunfaa isaaniitiin hojii kana raawwachuu waan hin dandeenyeef abdiin ture abdii qofa ta'ee jira. Oromiyaa keessatti masaraa mootii Abbaa Jifaariin alatti masaraa Kumsaa Morodaa fi qoonsilaa Ingiliiz magaalaa Gooree jirus haaromsa kan barbaadan ta'us ogeessi suphaa hambaa dhabamuun haaromsa hambaalee kunneen gaafii keessa galchee jira. Gabaasni kan BBC'ti. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa adabbii yakkamaa fi seerota wixinee raggaa irratti waltajjii gaggeessaa jira. Adabbiin yakkamaa fi seerotni wixinee raggaa dhimmoota mirga namummaa waliin wal qabatan raawwachuudhaaf kan dandeessu ta'u koomishinarri mirga namummaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalaa himaniiru. Dr. Daani'el sirna seera yakkamaa fi seerri raggaa ifidirii qophaa'uun ragaawwan barootaaf turanii furuu kan danda'u ta'uu himaniiru. Yuunivarsiitiin Amboo waggoota 10 dhufanitti akka biyyaatti yuunivarsiitii fala rakkoo biyyaatii fi akka ta'uuf barsiisota yuunivarsiitii fi hawaasa naannoo waliin karoora gurguddoo qabate irratti marii galeera. Daani'el Tasfaayee
Yuunivarsiitii Ambootti karoora qindaa waggaa kurnan fuula duraa keessatti dhaabbatichi dhaabbata misoomaa biyyaa itti fufiinsaan mirkaneessuun giddugala hayyoota beekumsaa fi aartii ta'uu dandeessisu qopheessee qooda fudhattoota waliin marii taasisee jira. Kaayyoon marii kanaa hanqinootaa fi ciminoota waggoottan kurnan darbee adda baasuun karoora fuula duraa waggaa 10 bara 2013 hanga bara 2022 qophaa'e irratti qooda fudhattoota waliin mari'achuun karooricha gabbisuu yoo ta'u, misooma itti fufiinsaan guddina biyyaa mirkaneessuuf karoorri kun galtee ta'uu marii workishooppii qooda fudhattoota waliin mooraa Yuunivarsiitii Ambootti geggeeffame kanarratti eeramee jira. Karoorri qindaa'aa kun utubawwan gurguddoo 5 irratti kan hundaa'e ta'uu kan dubbatan pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasee Qanaati. Yuunivarsiitiin Amboo waggootaan kurnan dhufanitti akka biyyattiitti yuunivarsiitii fala rakkoo biyyattiif akka ta'uu fi barsiisota yuunivarsiitichaa fi hawaasa naannoo waliin karoora gurguddoo qabatan kana mirkaneessuun kan hojjetamu ta'us dabalataan Dr. Taaddaseen ibsaniiru. Wanti irratti xiyyeeffataman yookiin afaan Ingiliziitti strategic pillars wanti jennu waan 5 qabna. Tokkoffaan haala bulchiisuma yuunivarsiitii sadarkaa adda addaatti jiru kana haala qulqullina qabuun, itti gaafatamummaa qabuun, dandeettii raawwachiisummaa qabuun maal gochuu qabna isa jedhu karoora kana keessatti lafa kaa'amee jira. Kan lammaffaa haala baruuf barsiisuuti. Haala baruuf barsiisuu wal qabatee barumsa qulqullina qabu kan dandeettii ijoollee yookiin beekumsa ijoollee guddisu, beekumsa qofa otoo hin ta'in immoo iskiil yookiin dandeettii waan harkaan hojjetamanii hojjechuu kan danda'an, ilaalchaanis guutuu kan ta'an barattoota uumuu keessatti maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu as keessatti waa baay'eetu karoorfamee jira. Aga beekumsa buleeyyii uummata keessa jirullee kaarikulamii keessatti finnee barattoota ittiin barsiisuu dandeenyu waan hedduu as keessatti illee karoorfannee jirra. Baruuf barsiisuu wal qabate. Kanaan ala inni sadaffaa bu'uurri karoora kanaa qorannoodha. Qorannoo wal qabate akkasuma waan hedduu karoorfamee jira. Keessattuu qorannoon hojjetamu hawaasa keenya rakkoo dhugaa lafarratti hiikuu akkamiin danda'a isa jedhu seeraan ilaalamee jira. Qorannoo akkamitti hojjetamuu qabas kan jedhu ilaalamee jira. Kabiraa kan sadaffaa tajaajila hawaasaati. Yuunivarsiitiin tokko naannoo tokko gaafa jiru hiika qabaachuu qaba hawaasa naannoo sana jiru. Kanaaf tajaajila hawaasaa akkamiiti kan nuti hojjennu? Amma yoona maal hojjennee gara fuulduraa immoo maal hojjechuu qabna kan jedhu karoora kana keessatti lafa kaa'amee jira. Inni shanaffaa akka utubaa karoora kanaatti kan lafa kaa'ame yookiin piilaar jennee kan lafa keenye tajaajila riferaala hospitaalaa isaa kanaan wal qabatee barumsa kenninullee barumsa fayyaa hin barsiisna. Barumsa qulqullina qabu ijoolleen keenya akka baratan taasisuuf hawaasni keenya immoo tajaajila fayyaa fooyyee ta'e gatii gadaanaadhaan argachuu kan danda'u as keessatti karoora kana keessatti hammatamee jira. Kanaaf utubaa 5 jalatti waggaa 5 dhufu waggaa 4 dhufu haala ittiin yuunivarsiitii keenya gaggeessuu danda'uun karoorri kun qophaa'ee jira jecha. Eegalaman galmaan ga'uun cinatti dhimmoota kunuunsa naannoo fi kenna tajaajila namoomaa ilaalchise karoorri qindaa'aa kun bal'inaan kan hammate ta'uu kan dubbatan sadarkaa itti aantuu pirezidaantii Ambootti itti gaafatamtuu tajaajila hawaasummaa fi qo'annoo Dr. Buzunash Miidhagsaa jireenya hawaasa yuunivarsiitichaa fooyyessuufis kan hojjetamu ta'uu eeraniiru. Green area yookiin iddoota magariisa ta'uudhaaf magaala keessatti qaban akka isaan hin mancaane faayidaa biraatii akkana ollee irratti dhaabuudhaan uummataaf raabsuudhaan hoggaa furguunnee jirra. Dursinee hojjechaa turre jechuudha. Kuni akka muuxannoo yuunivarsiitii biraatiif illee akka ta'uu danda'utti hojjennee jirra. Uummata bira sirriitti kaka'umsa uumnee jirra jenna. Irratti dabalamee fi gara biraatirraa kan dhufe siyaasni malee nuyi karratti baay'ee hojjennee jirra itti gammanna. Kanaaf eessa kana itti fufnee deemna. Kana baay'ee itti fufuudhaaf ofiisaatiin jiddugala dhaabnee jirra. Kanarratti kan hojjetu jiddugala qabna. Cimsinee irratti hojjenne jechuudha. Baruuf barsiisuu irratti wanti baay'een jira. Free legal service yookiin tajaajila bilisaa kan seera ummata guddaa naannoo kanarratti tajaajilli guddaan raawwanne yoo jenne nama baay'ee bira kan qaqqabne tajaajila kanaani. Hoggaa keessatti namoota 5,000 ol kan ta'an bilisaan dhaabbannee fi mirga isaanii dhaabsisnee fi jirra. Beekumsa hawaasarra beekumsa waa'ee seeraa irratti wanta namoota baay'ee kumaatamaan kumoota 25 ol kan lakkaa'amu iddoo adda addaatti irratti buufata 5 irratti qofa
kan hojjenne jira. Hojiin bal'aan kana caalaa kaayyeffanne waggaa 10 keessatti jira jechuudha. Yuunivarsiitiin Amboo sababa COVID-19 barattoota eebbifamtoota 4,500 qofa simachuun barsiisaa jiraachuunis eeramee jira. Odeeffannoon biyya alaarraa arganitti wayitaa ceenu ammoo ministeerri poolisii Afrikaa kibbaa manneen nyaataa biyyattii meeshaa shayii itti dhuganitti keessa alkoolii dhoksanii akka hin gurgurre akeekkachiise. Biyyattiitti facaatiin koronaa vaayirasii waan dabaleef irra deebiin gurgurtaan dhugaatii dhorkameera. Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siiriyaal Raamaafoozaa namoonni dhugaatii dhuganii facaatii vaayirasichaa dabalaa jiru jechuun gaafa wixataa dhorkaan haaraa yeroo labsamitti dubbatanii ture. Ibsa gaafa kibxataa kennaniin ministeerri poolisii biyyattii Beekii Seelee manneen nyaataa seeraa cabsan eeyyamni daldalaa irraa fudhatama jechuun akeekkachiisanii ture. Dabalataanii himatamuullee akka danda'anis himaniiru. Alkoolii meeshaa shayii itti dhugan keessa akka hin naqne bucullee barreeffamni dhibbeentaa 0 jedhu keessa alkoolii akka hin naqne tooftaa keessan ni beekna akkana akka hin goone jechuun obbo Seelen dubbataniiru. Dhorkaanii dhugaatiirraa gaafa wiixataa kaa'ame hanga walakkeessa amajjiitti tura. Kana raawwachuufis waraanni poolisii ni deeggaras jedhameera. Bara faranjoota xumuramaa jirutti addunyaa guutuutti gaazexeessitoonni 50 ta'an ajjeefamuu waldaan riippoortaroota daangaa maleeyyii ibse. Xumuraa bara 2020 sababeeffachuun gabaasa baaseen gaazexeessitoonni 46 gargaartonni hojii miidiyaa 4 fi gaazexeessaan hawaasaa ajjeefamuu ibseera. Meeksikootti gaazexeessitoonni 8 Afgaanistaanii fi Siiriyaatti ammoo 4 bara kana ajjeefamaniirus jedheera. Iraan, Somaaliyaa fi Naayijeeriyaatti biyyoota gaazexeessitoonni keessatti ajjeefaman keessaati. Dhaabbanni walabummaa pireesii fi gaazexeessitootaaf dhaabbatu biroon CPJ jedhamu immoo bara 2020 keessa gaazexeessitoonni 30 ajjeefamuu bu'aa qorannoo har'a baaseen ifoomseera. Bara kana keessa hanga dhaabbatichi gabaasa kana qindeessetti addunyaa guutuutti gaazexeessitoonni 264 hidhamuun ibsameera. Hawaanitti namoonni 500 ta'an COVID-19 qabamanii turanii jedhe qorannoon. Qorannoon kunis ifa kan ta'e gareen qorattoota idila addunyaa magaalaa Hawaan kan COVID-19 fi ka'umsa taatetti daawwachuu fi qorannoo gaggeessuuf osoo hin dhufiin dura ture. Zalaaleen boru dabalata nutti hima. Jiraattota magaalaa Chaayinaa Wuhan keessa harka 5 kan ta'an koronaa vaayirasiin qabamanii turanii jechuun qorannoon giddugala to'annoo fi ittisa dhukkuboota Chaayinaa ifa taasise. Baay'inni uummata magaalaa Wuhan miiliyoona 11 yoo ta'u isaan keessaa kan walakkaa miiliyoona ta'an vaayirasichaan qabamanii ture jedha qorannoon kun. Qorannoon kun dhugaa ta'ee yoo argames kan aangawoonni waan qabamaniiru jedheen dachaa 10 kan caalan vaayirasichaan qabamanii turanii jechuudha. Magaalattiin hanga ammaatti vaayirasichaan qabamuu isaanii ifa kan taasise namoota 50,354 qofadha. Chaayinaa keessatti namoonni vaayirasichaan qabamanii garuu mallattoon dhukkubbii irratti hin mul'atiin hin lakkaa'amani. Qorannoon kunis ifa kan ta'es gareen qorattoota idil addunyaa magaalaa Wuhan kan COVID-19 ka'umsa taate daawwachuu fi qorannoo gaggeessuuf osoo hin dhufiin dura jedhameera. Mootummaan Chaayinaa qaama qorattoota idil addunyaa walaba simachuu fedhii kan hin qabne yoo ta'e marii dheeraan booda amma baatii dhufaa keessa gara bulchiinsichaatti imaluuf jiru. Qaamolee lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamaniiru jechuun Chaayinaan ibsitu irratti shakkii horatanis biyyattiin iftoomina hin qabdu jechuun qeeqaa turani. Qorannoo kanaan ammoo Wuhan keessatti namoota 34,000 Hubei, Beijing, Shanghai akkasumas bulchiinsota biraa 4 irraa saamuda fudhachuu giddugalli qorannoo kun beeksiseera. Qorannis saamuda Wuhan qofaa fudhatameen humna dhukkuba ofirraa ittisu dhibbeentaa 4.43 kan argatan yoo ta'u magaalaa daangaa Hubei ammoo haalli facaatii vaayirasichaa dhibbeentaa duwwaa 4.4 ta'uun barameera jedhan. Akkasumas namoota Hubeiin alatti qoratamaniin 12,000 keessa namoota 2 qofatu humna dhukkuba ofirraa ittisu uummatee jedheera. Qorannoon kun kan gaggeeffame erga Chaayinaan weerara marsaa tokkoffaa to'atte baatii tokkoon booda ture jedhame. Wuhaniin alatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii gadaanaadhaa kan jedhe qorannichi
Kanaafis hojiin to'annoo bulchiinsa sanaa keessa ture vaayirasichi gara naannolee birootti akka hin dabarreef gargaareera jedhan. Dhuma bara kanaatti waan lafa gabaatti vaayirasiin argamuusaas ni yaadatama. Isaan boodas koronaa vaayirasiin lafa gabaatti bineensota irraa gara namaatti darbuusaa hin oollee shakkii jedhamutu himamaa ture. Haa ta'u malee amma ogeessonni vaayirasichi naannichaa kaka'umsa godhachuun namoota hedduutu darbee ta'uu danda'a jechaa jiru jechuun kan gabaase BBCdha. Koongireensiin Arjentiinaa ulfa hanga torban 14 jiru baasuun seera qabeessa akka ta'u wixinee qophaa'ee seera qabeessa taasiseera. Miseensota koongirensii keessaa 38 deeggaranii 29 mormanii namni tokko ammoo sagalee dhorkaan wixineen kun kan fudhatama argate. Biyyattiin biyyoota addunyaa ulfa baasuu irratti seera jabaa qaban keessaa tokko turte. Namoonni eeyyamamuu isaa mormanii fi deeggaran koongirensii fuula duratti sassaabamuun miseensota koongirensii irratti dhiibbaa uumuuf yaala turani. Biyyattii keessatti hanga ammaatti kanneen dirqiin gudeedamanii garaatti baasanii fi haati rakkoo fayyaa hamaa keessa yoo jiraatte qofa ulfa baasuun kan eeyyamamaa ture. Daawwattoota keenya oduuleen keenya kanneen turanii oduu waliin buluu Asaffaatii qophiilee faayibii afaan daawwadha gama kun nagaasaa.